Bakka dhiisi rabbiin du'aa koo qeebaleera jechuudha. Gamanumaan hunaa quba qabaadhaa haadha biqiltuu soddaan keessan anaa. Bakka biqiltuu. Wayyeeko. Maazariin qofatu hin dhageenye waan ta'eef keessa dhabaga dhageesse. An baay'een itti gammada dhaga'uu isaaniitti. Itti mee rakkoo bara keessaan qaatan itti mee asirratti arguus hin feene ture malee. Anan akka bajaanii amma maal jedheensi jaalladha dhagaa isaan biratti. Maazariin kiyya araadaadha beektaa inni beeku yeroo akkasii teessee nama dhaggeeffatu. Dingatan dogongora itti heddumaa haala akkuma jedhamu asirratti mul'attee baatee turte. Maazarii koo silkii keetti naannoo jedhee harkaa fuudhee akkasiin hin ilaalle galgala nu ilaalaa turte. Bareedduu baate dhugaa dubbachuu. Ammaa nuti sariitti bilbileen akkasiin harkaa fuudhee gisee laayif irratti eenyu malee ta'an jiru amma. Oye bakka enggak anak mata nukusna dokter kuliah deh enggak Biqiltuu koo wayyee koo haadha koo wayyee. Nanti anaaf koo turuu kooti yeroo guyyaarraa waan siin hin haasofneef dhugaa dubbachuuf haa takka gammachuu. Haadha keessa alfadhu kaa'ati kee laabii kee jirti. Keessi kiyya dhiphachaa ture. Nama keessa taa'een hubummaan natti dhaga'ame sababan sagalee kee hin dhageenyeef. Anaa kee haadha koo anaa kee akka hawwiteetti naftu hawwiin kee hawwitee nafu guyyaa nuti qaamaa wal agarree yaada wal baanu yeroo dhihootti nu afashu karaa rabbiin jaallatuun. Guyyaan walitti dhufnu dhufaa yeroo dhihootti. Guyyaa sanaanis abdiidhaan eegaa jira. Amma bakkeetti afaan isin jaalladha eegsisa qofa osoo hin taane haala kiyyaa haadha ijoollee kiyyaa afurii. Afur dhugaa miti. Dhiira lama durba lama isaa. Dhiira lama durba lama. Fakkiidhaan gaafachaa. Lubbu uffannoo wal fakkeessifannee kun bareedu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko miidhagaa iddoo. Anuma ilaalaa ture beektaa kana ilaalaa ture yeroo siyaade bakka. Kana banadhee Bakka guddaan siif qabashi. Atis jireenya koo keessaa akka bakka guddaa qabdu hin dagatin. Siin eenyulleen akkasii hin qixxeeffannes hin dagatin. Haadhaaf abbaan gabaa kanaaf yaaduu hundumaa oli. Anis naman sira jaalladhu yoo jiraate harmee koo qofa. Sanarraan kan hafe namni si ga'u hin jiru. Galatoominaan jiraadhu. Si jechuun daawwitii jireenya kootiiti kan hin keessatti of argu. Abdii jireenya kootii rabbii gaditti. Akkamsii ta'u garuu. Naaf jiraachuu dhumti kee qoftee nanaaf gahaadha. Biqiltuu. Wayyeeko. Dhugaa dubbachuuf garuu iddoo na ta'unnee koo keessaa qabdu guyyaa guyyaadhaan bal'ataa dhufaara. Iddoo guddaa qabaataa dhufaartaa kan duraanii caalaa. Hamma kana sin jaalladha jedheen eeyine ture.
Guyyaadhaan dabalaa jira paawuriinsaa. Guyyaan dabalaara. Hamman qursii ganama nyaadhee irraanfadhutti sin jalladhee yaadne garuu. Amma waan ganama nyaadhee yaadadhu. Guyyaatti si'a meeqana yaadattame? Guyyaatti yeroon itti si yaadanneen jiru kaa. Yeroon bishaan dhugu bishaan keessatti. Yeroon nyaata nyaadhu saanii keessatti summan arga. Yeroo waa dubbisu macaafa keessatti. Garuu yaadni kiyyaa akka inni dhibeessitti ta'e barnoota keerraa si kutuu sin fedhu ni beektaami. Abshira lubbuu. Macaan irra deddeebi'ee natti ergaara balaan buute maaliif Fiqir maqasii nutti ta'a? Irraa qabi bakka dhaggeeffatu ta'e. Zim jedhe bola mataanii teenya maalkuu. Namatti yamma dhufe. Waannim sa'o yeroo ati jirtu nama takka galchuun fedhu baran. Badee dhiisaan jiru wallaahi. Aaree abaa ofii isaatii faaruu jabeessinaa qoy gizeen ni dhufe. Ish ol galchiin ish. Biqiltuu isin waliin ta'a garuu adabbii keenyaa fudhadhuuti isin rambaa. Adabbii maaliin irraa qabda? No, beekamaadha dhibba. Laman Simone tokko naaf fudhatteerta tokko immoo osoo sirraa qabu osoo sin adabin maammee galchite. Kumaanii barinni lammaffaa kan namoota 2000 guutte. 2000 2000 walii galte 2500 biqiltuu dhiisi kaa waliin karaa karru. Dhiisi. Hayyee maali adabbiin kee? Yoo barbaadde maammeen as beesii fa'aa adabamu. Kan kana kumaan hin jedhin. Dabilii maleetu 2500 dabilii malee 2500. Anatu adabamaaf. Osoo dabilii adabamaaf. Machaanatu adabamaaf. Atin adabamiin isheen maan adabamtu. Wanni hin taphadde isheen adabamtu. Deemi mataan dhaabbadhu biqiltu. Ati mataan dhaabbadhu. No, adabbi kiyya si argitee adabbi kiyya fudhatte. Si argitee adabbiin sadii kennama. Jaalallee si biratti waan ta'eef jechoota maaliiftu osoo iji kee argu maaliiftu kumaan jetta iji kee arge mo'atte maammeen dhufeenna maammee galchite achi booda osoo maammee wajjin taphannu wal fudhattanii calawwu jettani. Miira keessaa bayi. Mbo. Machaa. Wayye. Abbaan garraa fite. Badee. As bayati kaasi gira footoo kan keenyallee natti tolaan jiru maammee kaasi as bayi. Hubatti raasin abbaa warraa kootti ante. No. Natti tolaan jiru. Innis ni naqannaasistanii wal faarsitan nan ga'u. Nama faarsu yoo hin qaban jaartiin kun na bira hin jiraanne guggubachuun qabaa isin gidduutti. Maaltu nu gidduu si fide amma baatee deemuu dandeessa. Qoriin si adabama adabbii kee. Fiqir maqas. Okay, የፍቅር መቀስ ወይች I love jedhee ጀምሩ ከን ኢሴ የፍቅር መቀስ እንተወደ ነው ማን ኢሴ ከልቤ የሚወድሽ ማንዴላ ሰላም አለይኩም ቆረታ Akkam wal biraa bareeddu wallahi billahi sargu. ilaalime Akkam wal biraa bareedaa jirtu. Maammi ati as bahi mul'adhu ka. maammeen abaa'u dhugaa rabbi asaa abaa'u adabbii keena dabadha. Maashaallah dha wallahi maashaallah. Maammeedhaa sun biqiltu. No, mul'atan sun maammeen xiqqoo ni mul'ata garuu biqiltuun hin mul'attu. Biqiltu. Waayee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maammi as baasika akkasitti qobateessaa hin dabbaruu dhugaa dubbachuuf hin dabbara bar. Qorata. Yookaan isin lamaan walitti cabsaa. Atiif macaan walitti cabsaa yookaan. Biqiltuu koo. Bikoo. Wayyee. Ansi dhabee jechuun shaayii sukkaara hin qabne jechuudha ishee biqiltuu koo. Abjuu keessa jira bariin. Abjuu keessa jira yuuti bar. Namni si dhabee jedhamee riba keessa ciisee abjuu argaa. Macca maal jettati kana? Qorata waan sanna godhaa turanii sadii taanee waliin turre ani Qorata. Tapha qoyka nan dubbadha maammee naa obsi. Tapha lama biqiltuu mo'adhee tapha tokko qolataa bilookii maammee immoo arrabsii jedhanii jennaan qaaraan nyaadha malee naan jette. Achi booda noono qaaraan nyaatini akkatti guggubataa bultuun barbaadu jennaan bishaan seema shan bishaan birciqoo danfasatti galagalchine lammatallee nan mo'adhe. Nan mo'adhu mira keessa galtee maammee dhufe ettee maammee ol galchite. Osoo adabbii keenyaaf hin fudhate maammee isaa ol galchitu. Sa'aatii tokko fayyadaanii wal faarsan. Sa'aatii tokko maammee koo lubbuu koo nan gubadhee doktorri kiyyo eessa jirti yaa rabbii koo osoo man jiru sa'aatii takka isaan eegee osoo adabbii keenyaaf hin fudhatin wal fudhatanii taran. Amma immoo walitti deebine rabbi. Biqiltuu. Ilaalan malli jalqabe. No, kaya adabbii isaa fudhadhu. Wallaa adabbii fudhadhu. Haadha ijoollee koo afurii. Naafa fudhattu. No maammee qo'ee naafa fudhattu. Biqiltuu qoy maammee. Sanuu macca barii san duritti hin faarsu sana jedhee faarsa argite. Okay, viidiyoo laalee. No. Wallahi qorata jechan jedhaaruun kana guyyaa tokko jetteen hin beektu. Tokkummaa weeliyaa tokkummaa dhugaa dubbachuu fi qorata viidiyoo qolataan jedhu tokko qoy machaa qorataan dubbisa. Dhugaa dubbachuuf kanatu. Machaa qorataan dubbisa al tokko machaa. Ayyee. Qorata. Abeet. Akkuma beekamu akkan si kabaju akkan si jaalladhu beekta miti duraan dursee hanga fedhe ta'us beekta miti akkan si jaalladhuuf si kabaju beekta miti qorata nan beekai ishi jaalaluma kee kanarraa kee nan beektu nan jaallattu garuu na kabajja. Ishi bakka isha ta'uuti itti lafee waan tokko sii qopheesse piliis hadaraanan didinii. Ayyee. Okay, waan qopheessite sana kaleessa qopheessite ta'uu danda'a. Bakka qolataa yoo kuma lama argatanii qoyka maammee qoy yoo kuma lama argatanii nu mo'anii adabbii tokko irraa qabna. Yoo nu mo'anne ta'e immoo rakkoon qaba kalmatti itti hofna. Adabbii tokko goruu irra kaayyannee mataa. Miti arra qorataa faarsuun barbaadan naa eeyyamaa al tokko bibiliis qorataa faarsuun barbaada itti lafeen intala bareedduu kana naa kenne. Faarsi. Intala bareedduu kana naa kenne waan ta'eef faarsuun barbaada. Qorata. Taaptaabii godha. Qorataan inni torkiin qabatee hin beeku. Qorata. Sagaleen isaan jiru. Abeet. Hanga dhumaa sin dhaggeeffadhaa hidhiinaa kakadhu ishee al tokko waan gaarii tokkoon sii qabadhe dhufe dhugaa rabbii waan si jaalladhuuf. Hanga dhumaa na dhaggeeffattaa waan gaarii tokkoon sii qabadhe dhufe si faarsuuf ani addaa. Waan akkamii? Wallahi itti lafa'een barreesse waan kana waanuma si ibsu tokko piliis hanga dhumaa na dhaggeeffattaa. Tokkummaa kiyya galatoomii dhugaa rabbii. Jedhi qolataa. Qolataa nattaman jedhi waan barbaadaa jedhu aguruma sin dhaggeeffadhaa jedhi.
qorataa let's go jedhiini ka sagaleen keenya jiru jedhiini si naggeeffadhama leerraa baruu barbaadna haa jedhu naafa jedhu al tokko jedhi qorataa sagaleen keenya jiru muutiirra jirta ta'e ani hin beeku sagaleen keenya jiru garuu afaan immoo haasaa jirta. Bilbila dubbachaa jira. Okay. Doktoratti bilbile ta'a. Ay, wanta carraa keewwata. Kuma lamaan namni wayii namni waan ta'an jira. Mee namti akkuma humnaa yoo danda'e kuma lamaan soda biliin kun dhumate kuma lamaan naagaa. Maammeenii waan wayiin si gaafadhaa godhumaan dhaggeeffattaa jedhee si gaafataa ture garuu ati bilbila haasaa turte jechuun beeka. Abshir dhaggeeffachuuf qophiidhaan. Okay. Maammee let's go dubbadhu. Yeroo qorataan okay jedhu immoo maammeen immoo keessa gadi bada. Kelibbe miti marmiru godenya isa jedhu sana ta'e. Mbeyyu. Saba kaasaati. Harkisi anis narkisa macha dhugaa ati dhugumaan onnee qabda wallaahi. Alhamdulillah. Doktor Fidil. Meeshaa dubbataara. Ani maalin beeka? Keessa hin jiru baar ba'ee jira. Maammeen beeka akkas godhataara bara. Ni torki isaati dhugaa. Beeti. Qoyin harkisa. Maammee saree maal taati? Taphni kun dhumanne yoo kun dhumatee harkisuu dhumanne. Itti bilbilii biqiltuu itti bilbilii. Saba kaasaati Maal ati siin jirtu biqiltu? Qoy geemii addaan kutaal takka. Ayya. Abbaa manaa kee deebise kati biqiltu. Qoy ka geemii dhabu malee deebisuu hin danda'u biraazar. Harkiseen jira yoo dhufeef. Itti bilbili kaa jaarsa keeti miti. Okay, harkise dhufe. Yes. Maammee. wayi Neetwoorkiin qabdu. neetwoorkii koo ta'uu nabu silkii koo ni gubbaan Ilaalammaa qorataanii si eeyyamee jira. Haga barbaade dubbadhu si jalan dubbadhu jedhe si eeyyamee waan jiruuf dubbadhu carraa sii kenninee jirra. Waan jechuu barbaadde duraa sana. bakka dhiisi sodaateera waan ta'eef dhiisi machaa dhiisi bakka hojii isaa beeka waan ta'eef dhiisi Maammee. Afeera. Dubbadha jettee inni sodaadha. Inni bakka dhiifneerra dubbadhu jedhetti mul'ate malee hin sodaanne. lubbuu bikoo Wayyee ko. al tokko ijoollee hojii hin qabne biraa qabdaanii jaalala waliif haa kenninu. Maal jette? Al tokko ijoollee hojii hin qabne kana biraa baanee jaalala waliif haa ibsinu. Maammee alabadhu baay'oo barbaadde. Kottu lubbuu koo Okay. Sijjammar. yeroon si qofa wajjin dabarsuu barbaada kottu. Maame qoy adabbii isaa nama sodaate fakkaata adabbii machaa qofaaf. No, sodaate dhugaa rabbi sodaate. Eenyu sodaata ante? Wallahi wabila sodaate kottu. Jaalala konsi. Inni ani qoy. Adabbiin keenya ramade maamee ramti. Calm down. Hey, Al-Samam, calm down, Habibi. Yes, I'm calm down. Yes, I am calm down. Okay, adabbii kee anarraa qabdaa miseeraan himadhu. Kana adabbii rakkoo hin qabu. Garuu inni
Sila osoo siyaadabuu jedhutu dhufee ol nutti seene. Biqoo. Asiyaanu kaa. Hai. Amma ada biqee matamani waan. Dhaggeeffadhu ani bar saayit takka fayyaan yeroo se wal faarsan taa'ee guggubadhaa ture. Osoo mataan kun namarraa buqqaate mataa kee kan ofirraa buqqisan ture. Eessa deemte ati? Yeroo biraan si